Warri yookaan arsii ta'e yookaan harargee ta'e waa abaaru kana beektu isin. Dabil feesettiin faranjiin dantaa liqimsaa ofii fudhataniiti dhaan warri ammoo maaliif akkas godhu ittiin wal nu nyaachisu gosaaf amantiidhaan waliin nu buusuudhaaf eenyu faannoo dalaga kana. Kolkollee jedhan shaameen biroodhaa. Bara Oromoo fagoo jirra. Fagoo isinii maa turreen amma yoo kan harkaa buusan sirba amma naannoo arsiitiif bahe artistii arsii baase kana kan harkaa buufnaa inshaallah kuyyoo harkaa buufne ganama san ka biraatti dhufa bifa warri qopheessee kaayee jira. Abbootiin waan kana dalagan warri waan kana gartee harkaa qabu paartii siyaasaa Oromoo irra isin gaashee balu daaddaa balu fa'iitan gartanii warra kanniintu baasa laal akkaataa nuti Arsii Harargee amma bakki kun taphni guddaan eessa deemaa beektanii amma Arsii Harargee jidduu bahee hin baane. Bakka tan dhagaa amma waan dhasinii barbaade. Arsii Harargee jidduu bahee hin baane hin ba'ulle. Jalqaba namoonni siyaasaa kana jala deemtan. Arsii Baalee waliin buusaa turan waggaa dheeraan dura. Laala. Sun hin taane. Jimmaaf Arsii, Jimmaaf Harargee, Walloof Arsii, ebalu gartee. Wanni kun guutuun geema akkaataa itti gosaan waliin buusa. Eenyu waan kana qopheessee warraa kenna warra ammaa waan kana daluu kanaaf kenna ka keessa kenna beeku jechuudha. Kanaaf amma artistiin abba maqaa isaa na uffolchaa hin qabanne artistiin amma sirba Arsii baasee kuni waa lamaan dhufe tokko sirbi haraamamu halaalaan dhufe amma laala waan kana sagantaa ta'uu isaa sheekolee waan takkaan dhageen amma sirbi haraamamu halaalaan dhufe laal bakka guddoo dhufte amma. Even maaliif amma saniin dhufe halaalaaf haraamallee uummanni musliimaa filmaataaf sosso'aa jira amma. Uummanni musliimaa filmaataaf sosso'aa jira. Uummanni musliimaa kun akka sheekoleen kun sirbi haraama lakki halaala lakki bid'a lakki maali waan hedduu jidduu kana qaata namoonni waliin bu'an amma gartee. Warra ta'e jedhee dhufee amma sirbi haraamaa mitii jedhee daliila fidaa jiru jira. Amma maaltu dhufaree? Filmaata dhiisee namni sheekuleen sheebaloo akkas jedhe yoo jedhan akkana sii godha sirbi halaalaa. Eekaa amma tun maal gooti? Uummata musliimaa jidduu komii fiddee rakkoo fidachuu tokko saniif fidan. Kun amma gara amantiiti. Divide and rule ittiin faranjiiti. Kun amma Arsii Harargee dhufe. Warri gariin amma TikTok kana gubbaa kaanu bira illee asin dhufa beektanii Facebook darbanii nuti binnee fi makiinaa shee ibsaadhaa akkana godhee gurguranii maalii godhuu dadhabanii warra jedhu jira. Warri kun qooqa baadhu ergaan qabu. Warri kun amma hojii kennaniif. Ijoollee TikTok gubbaa shamarran dardara lafaa dhufaa kan akka siyaasaa irraa waan deemu aadaa safuu Oromoon beeku waan silaalamiin dubbattu. Sadaqaa bari yoo goote hin dubbattu. Sadaqaa fi rabbii jecha goote nama makiinaa bittee uumama feete godhe. Jalqaba bakki dubbiin itti badde kan beektu. Ka fudhatu ookee yoo kennanii ibsanii kenna baasanii kennaniif homaan qabu. Ibar bakki namni sheekolee teennaallee dhaamsa asumaan ta'u. Kan yeroo darbadhu waa dul keessa darbadhaa bireen of olcha. Sheekolee teennaallee abbama fedheefuu wanni ani isin kadhu maali isiniif ta'u. Rabbi sodaadhaati. Nama waa isinii godhe dhossaan isinii haa godhu. Maaliif gaafa isinii dabarteellee tanaan mataa keessa isin qo'ayyaa sheekolee ta'e. Hadha makiinaa sii bitanii uummata kennanii gartanii gaafa sii dabarte nu bitee bar makiinaa sanillee mana libannu itti ijaare bayyanatti nu kalee achii baasee siin jedhan. Eeggadhaa irdii diin islaamaallee. Zabana akar ta'e jechuudha. Abbaan sii godhe diinii qabaatteef sheeka taate olumaayii taate fuudhee akka shari'aan jettu cummee siyaa kennu. Kanaaf jennaan makiinaa bittee waan feete yoo goote kenniteen dubbatiin lamu diinii islaamaa keessa warra gartee sii kennee duuba himatu hin jenne warra baree baluu akkas goone jedhu. Warra kasaaraa warri hongayaan kam warra sadaqatee yookaan sii godhee nu godheefi akkas gooneefi duuba jedhu. Dhiba rakkoo qabna islaamummaa himanne malee. Duuba kuni wanni tuquu barbaade maali? Gara hundattuu laal kasaaraa dhufu jirtu. Amma ijoollee TikTok gubbaa warra gartee yuutuubara kanniini fidanii hojii itti kennan. Isaanii bareeda birri galaa fi sagantaa kan dheeressanii oofanii ammas gubbaa baatee akkas gooteedha. Maal nuyi kaarti tokko akka diinii islaamummaa irratti caba guddatu dhufaa jira. Eekaa nama qeessolee amantii biraa akkas goonee sheeka akkas goonee siibinnee jedhanii jiru. Ambii olii bitellee keessa walii godhe yoo godhellee yoo akka tasaa miidiyaa gubbaa fidanillee dubbatu wanni sun. Maaliif uummanni qooqa baadhu ammoo uummanni musliimaa dhugaallee qabna. Kalee bakka biraa turre nu qabsoo irra turre ambii
waan sooshaal miidiyaa kana gubbaatti waan public ekoon uummata duratti dalagan kana irra rakkoo dhufu ni beekan hin baasanii hin godhan. Ka kennuufillee ka fudhatullee rakkoo inni qabu ni beekan. Boru ittiin cabxa ittiin arrabamtaa ittiin ilmaan keellee mataa keessi qone jechuudha. Sheekoleen kennallee kana laallachuu qaban. Namni godheef akka shari'aa islaamaa jedhu maaliif namni adda sooshaal miidiyaa bahee ittiin mataa keessa ol qo'aa jira. Adda shee ibsaanii namni kun nama diiniitiin adda wanni sarraa dubbatamaa hin jirre miskiinaa miti namni kun namarraa dhalatee nama dalagatee jiraatee hojjechuu danda'u jechuudha. Miskiina godhanii binnee fi akkas goonee miilaan lafarra deemee gammoojjii maalii keessa deemee akkas godhee sadarkaa kana gahan. Akkuma san wanni kana si dhaqee maali wanni adda keessa kaahan kuni siyaasaallee karaa kanaan dalagatanii jechuudha. Namni meeqa waliin mufate. Ijoollee gamaa gamana baatee guyyaa irraa waliin buutu kanaan namoonni wal jaalatan kan waliin dhaabbannee bakka takka akka Oromootitti waa dalaguu dandeenyu hedduun nama addaan fagaatee jira. Qalama wanni kun sisteemni kun maqaballeessii ture. Namoota kawaa inni qabu irdima isaa gabbaasanii itti maxxansanii ka inni hin qabne kireetitti godhanii yookaan ammoo tolchanii akkam jennee maqaa balleessin jedhanii fuudhanii si maxxansanii kanaan Oromoo adda qoodan gandaan amantiin nama yoo ati kutaa kaan irraa tutte nama kiyya akkamitti tuuta jettee gabbaatee gartee nama wal dhabdaa jechuudha. Isin galee haga sheekuleen gabbaatee bar sooshaal miidiyaa kana gubbaa isin abaara rabbi isin haa balleessu jenna. Isin kun citaa isiniin jenna. Maaliif akkas ta'e sheebalu wanni kun taphni geemiin kun dhiifamallee naa godhaa eessa dhufe jidduu dhufe ilmaan Oromoo jidduutti. Akka Oromootti illee akka amantiitti illee. So kun hojii warra muuxannoo qabu faannoon faatii dalayiddu jechuudha isin galee shaabiyaan faatii dalayiddu. Kanaaf ka gara faannoo kana fakkaata. Ka gara shaabiyaa ammoo TPLF wal nyaachuu jirti. Yaasin durallee isin tuqee walgayiillee godhattee cabxee bakka 3-4 baatee cambamaa jira. Waan kana jedhanii olii himanii miti jechuu gartani. Maaltu kasan godhe? Haqa dhugaadha jirtuu fi namni adda biyya bulchaa jiru kun nama tokkollee nama miidhuuf deemu miti. Itti bu'anii dadhabanii uummanni gaafa kibba dhaqan. Dheengadda hawaasaa muummichi ministeeraa warra kibbaa dhaqan agartan. Akka gaafa bashaashaa yookaan ammoo jimma dhaqanii gaafa yookaan Oromiyaa keessa naqamte dhaqanii yookaan Harargee dhaqanii yookaan Baalee dhaqaniititti uummanni kibbaa simatee aabbichuu jedhee xiqqaa guddaan itti maramee manguddoon namni hundinuutti iyya nama kana. Maali? Jaalnamaa rabbi siyaa kennu. Maaltu nama jaalachiisa? Haqa dalagooti. Addaatti uummata Sidaamaati wanni muummichi ministeeraa godhanii jirtu. Maaliif jaalatan? Ni arge uummanni kun manguddoo keessaraa uummata safuu qabu, uummata aadaa qabu. Kan nuti Oromoon itti garagallee buusuuf nyaachuuf itti yaanu saboota gaafa Affaar dhaqu muummichi ministeeraa bakka hunda yoo dhaqee jaalalaan sabni birii ilaal bar sabni birii. Lubbuu qabuuf lubbuu fi baasee kennaaf. Akkasuma muummichi ministeeraa akkuma gaafa Oromiyaa keessatti ta'an yeroo saba biraa dhaqanillee makiinaa ofii oofatan miilaan bu'anii deeman saayikila oofan motora oofan uummata keessa dhaqanii bakka hunda baadiyaa isaanii mara keessa deemanii gartee aadaa isaanii misooma isaanii waan hunda isaanii gabbu'anii ilaalanii jechuudha muummichi ministeeraa. Kuni maal garsiisa? Namni akkanumas hin jaalatu bara. Mootummaa dikteetara namni sodaaf karaa irra bahee harka dha'ee bara kan godha. Adabaata gartee karaa gubbaa bahee namni akkas godha. Inni illee bara makiinaa yoo akkam guddate makiinaa rasaasni hin seenne gartee duraa duuba waraana naqanii bara makiinaa keessaa harka ol baasee kun mootummaa gaarii jedhanii gubbaa makiinaa bananii ruuf bakka dhan kana achiin morma kana ol baafatee akkana jedhaa deema. Ajabbar harka nutti farsee mootummaan kenna jedhanii jechuudha. Biyya feetu ati hidhatte addunyaa kana keessatti. Kunoo gabbu'ee uummata wajjin aadaa isaanii akkasii fudhatee gartee uummata gammachiisee qalbii isaanii mootummaa isaanii ta'u Oromoo addatti dhaqee uummata kiyya saba kiyya jedhee keessa hin jedhe saba biraallee yoo bira dhaqe maaliif muummichi ministeera dhiigaan Oromoo haa ta'an malee Itoophiyaa bulchaa waan jiraniif dhugaa san rabbiin itti kennan gosa waan isaan kaanii kennaniif san dalagaa jechuudha. Garuu naannoo Amaaraa yoo dhaqee Tigraay yoo dhaqee naannoo Oromiyaa illee bakkoota hedduu keessa akkuma isin argaa jirtan kana maal jedhaniin irra qollifachoo takka gartee sirba giddii kan nyaansan goona jechuudha. Warri Tigraay wanni amma itti jiru maali? Namni kun nama rabbiin sadarkaa isaa ol fuudhe. Akiraalee rabbi akka isaa godhuuf akka addunyaa kanatti. Akiraalee rabbiin haqa irra deebisee nama san haa godhu. Akka mootummaa haqa rabbiin itti kenne san tikseen namni kun jaalala kenneef. Bar jaalala namaa akkanaa sitti hin dhuftu. Osoo ka hinaafu ka horoodhaan namni aabbichuu caalaa jibbame hin jiru hangoota irratti. Oromoo waan Allah na uffolchalle maraan. Dirqiin namni hedduun amma Oromoon osoo namni biraa dhufe jedhanii ganama san biraa hedduun namaa maaliif ka isaa waan ta'eef kun rakkoo nu qabnu. Kun rakkoo ifamallee naa godha rakkoo Oromoon qabu. Rakkoo Oromoon qabu.
Mammaaktee qarallee lafa keetti da'oo fi dayyoodhaan du'anii jedhan. Nuti rakkinni nu qabnu cinaachi laafaan hamaan an arge. Akka Oromootti jabaa ofiirra yaraambaa jaalatte Oromoon. Jabaa ofii jala deemuu irra yaraa ambaa san jala deemuu jaalatti. Kun abbaa feetan dhagaa gaafadhaa. Yoo lakki hin kijibdanaan jettan, yoo hin kijibdanaan jettan mee jabaa Oromoon jala deemte naaf fidaa hin jiru. Jagnoota Oromoodhaa hedduu dabre tokko jala hin deemne Oromoo tokko. Osoo iyyitu Oromoo lakkaa osoo jettu dhabamte marti. Oromoon gaafa jiru jabaa ofiin gargaartu gaafa inni du'e siidaa dhaabdiif. Tishartii maxxansitee deemti. Sirba kilippii irra baafti. Wanni isiin hin goone hin jirtu. Jeneraal Taaddasaa Birruutiif Jeneraal Waaqoo Guutuu Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa fa'aa mee warroota urjii achi baan isinii himaa. Mee Oromoon jala deemtan jirtan hin jirtu. Naa hin jallan. Oromoon nama kam jala deemti? Nama isii himatee yookaan laafaa yaraa yookaan nama Oromoo himatee ka Oromoon tahin deemu jala deemti. Haaji Abdullaahi Ganamoo fa'aati. Gootoowwan dhumatan Mul'is Gadaa fa'aa. Namoonni ni jiran jedhan akka jettuun loltummaanillee, jagnummaanillee, hayyummaanillee, beekumsaanillee, diiniinillee. Jeneraal Taaddasaa Birruu nama Saawuz Afrikaa leenjisee Saawuz Afrikaan bilisummaa kanaaf sababaa ta'eef gaafa jiru gaafa inni Oromoon barachuu qabda jedhee lafaa ka'eessan namni Jeneraal Taaddasaa Birruu deebisee nyaachise Oromoo. Gaafa Jeneraal Taaddasaa Birruudhaan warri keenya jedhee waliin deemu jagna keenya jedhanii waliin deeman. Soo kanaan maaliif kana isinii dhaqe? Adda nuti Oromoon yeroo ammaa tana jagna kana beekaa kana hayyuu kana kan namni dadhabe namni egamii namni akka mootummaa kanaatti itti walii galanii yeroo takka itti lafaa ka'an naa himaan jiru. Namni ganamaan osoo hangootti inni dhufu jiru itti walii galanii kan eenyu fedhu Oromoof Amaaraaf Tigreen itti kaatin jiru. Takka akkanatti mootummaa Itoophiyaa balleessuudhaaf itti walii galame adiin agarre. Sabni karaa qabsaa'ee biyya keessaa lolu 4 1 Oromoo 2 Amaara 3ffaa Tigree 4ffaan Somaaleedha. Uummata Somaalee tokkochatu mootummaadhaan kan waliin dhaabbata. Somaaleen baadiyyaa kaabaa kibbaa Ogaadeellee qawwee lafa keetteeti lakki mootummaa keenya jettee jechuudha. Oromoon harka 99 duwwaa tokko lakki jalatti hin bullu jettee jechuudha. Namni mormuu jiraa gabbaa'ee. Naannoon Amaaraa waan kalee argadha ilmaan namni aangootti dhufu hunduu Oromoo waliin jennee nuti Amaara jedhanii isaan gammachiisaniiti. Kun waggaa 100 kun waggaa akkasitti haga irra bulan nu bulchan. Mangistuu Haile Maariyaam illee ilma Oromooti an Amaara jedheeti. Haile Sillaasee illee waggaa 45 bulche. Inni Oromoodhaa an Amaara jedheeti. Gaafa kadhadha dhufee an Oromoodha jedhe. Jette Oromoon. Qawwee dura namni fuudhee gabbaa'e Oromoodha. TPLF dura. Nafxanyoota dura. Namni aabbichuu qawwee fuudhee gabbaa'een Oromoo. Ammoo mootummaan seenaa Itoophiyaa keessatti ani Oromoodha afaan Oromoo dubbate jedhee gabbaa'e Itoophiyaa keessa bulchellee muummicha ministeeraati. Isinitu qeerran deemure Miliinik Oromoo Haile Sillaaseen Oromoo Dargiin Oromoo jennee akkaan jenne. Afaan Oromoolleen dubbanne nu Oromoolleen jenne nuti Amaara jedhan mootummaa Itoophiyaa jedhanii kutan achumaan akkasuma kutan Mallas Zeenaawiitii fi Haile Maariyaamtu jidduu seenee dhufe. Namni kun kana mara baatee kan namni kun guutuun itti duule kalammiin isaa qomoon isaa kasilaa waliin dhaabbattu. Osoo haadha muummichi ministeeraa an Amaara yookaan Tigree jedhani. Har'a Itoophiyaan yeroo muummichi ministeeraa 4 kiiloo ba'u Oromoon gammoojjii arfan roga arfan jirtu guutuun asii salaatti. Yoo muummichi ministeeraa ani Amaara silaa jedhan jagna akkana hayyuu akkana hin agarree warroonni paartii keessa isin dursanii
maal jedhan beekte mootummaa akkanaa takkaan agarre mootummaan dabre hayyummaa qaba beekumsa qaba dandeettii qaba beekaa waa miidha malee akkasanii